amma akkatti itti qophoofte bareeraa yeroo madaamiin loltu kana nan deema siin jechuun kaafnee waan kaafnee maal jetteen amma fakkeenyaaf hin deemtu sittan iyya waan jedhu fa'aa jette kaaftee turte nan deema. Sa'aatiin gaafa deemu hin hidhame irra deebiillee haasa'uun hin barbaachisu hin hinnan hidhee madaamiin hin dhaabbatti. Akkamitti dhuu dandeesse? Mee waa si gaafa hidha kana irratti sin lolu akkamitti dhuu dandeesse? Uffanoo akka qabutti barbareedhaan salaamata jettee jedhan. Wanti sun akkamii barbaree kana yoon qopheessitti ashaboo binaafni barbareen salaamataa jettee ashaboodhaan dhungattee jedhani odeeffannoo akka dhageettan sitti hima. Abbaa warraa boqqan immoo gara Dubaay fidattee waan jirtu abbaa warraa qabda turte. Eessatti heerumte abbaa warraa kana eessatti wal fuutan jechuun eessa gaafa isin jedhu biyya Arabaa keessatti immoo Itoophiyaa immoo eessatti wal fuutan. Lakki biyya Arabaa miti immoo biyyumatti. Maatii keerraa si fuudhee? Jechuun maatii keetti ergatee maatiin keessi kennee maatiin abbaa warraa kee kanaaf sagalee xiqqoo ol kaasi hin sodaatinii jechuun adda ijaan caala afaaniin dubbachuu amaleeffadhuun siin jedha. Akkas jechuu caala afaan deddeebisaa deemu wayyaa. Maatii keetu si kennee jechuudha. Jechuun maatiin araarumee hin beeka abbaa warraa kee kana maatiin. Hin beekama. Ishi mee abbaan manaa kee kana akkamitti dhiiftee biyyaa baate akkamitti itti heerumte waan jedhu nuu kaasime. Akkamitti itti heerumte akkamitti immoo dhiiftee biyyaa baate waan jedhu. Viidiyoo cufaddu ana kolfannaa qaba. Hin sodaatin no dubbadhu no hin sodaatin viidiyoo maan dubbadhu hin kolfini tasgabbaa'ii suutuma dubbadhu rakkoon hin jiru hin sodaatinati. Ilaa ani bara 2012 biyya irraa bahe. 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Aywa. Itti fufi. Innaan dhufee Dubaayini manuma nama jiru kanaadha. Sagalee xiqqoo ol kaasi. Uummata ammoo sagaleen kan qabu. Inni gaama jechuun xiqqoo ol kaasii dhuma dubbadhu jechuudha. Inni sodaatinis si yaadaatu dhuma dubbadhu. Ani sodaataan jira yaani sagaleen kun yaada gadi bu'e malee. Ayyeetti fufi. Innaa bara 2012. Ol qabataa bilbila keessa warri sagalee dhaga'uu dhabdanii bilbila keessa ol qaba. Ani biyya irraa bahe jechuudha. Dubaay dhufee waggaa 3 fi ji'a 9 waan akkasii taa'in kara biyyaatti deebi'e. Kazaan gaafan kara biyyaatti deebi'u isa abbaa manaa kee kan jedhamu kanaa wal barree wal jaalannee dhuguma waliin galleerra. Isa duraatti wanta wal beekne tokko hin jiru yaani. Innaa maatiillee ni beeksisne maatiin illee wal baranii walirraa nyaatanii walirraa dhuganii akka nama tokkotti samanallee barreeffannee qalabatiillee godhanneerra. Oke, isa bira kanan ture ji'a tokko guyyaa 15dha. Wajjin isaa waliin ji'a tokko guyyaa 15 manuma tokko keessa jiraatte jechuudha wal fuutanii. Aywa. Deebi'ee Dubaatti nan dhufee jechuudha. Nama kana Dubaay irraa galtee isa jalqaba biyyaa baate Dubaay irraa galtee itti heerumtee wajjin teesse. Aywa. Mee jalqabatte akkan si deebifnee fi jalqaba isatu jaalala si gaafate moo gaafa wal fuutan situ gaafate jalqaba san. Maa biyya isatti dubartii jaalala nama gaafate akkana. Hin jira moo? Jira jechuun rakkoo hin qabu. Jaalalli waan ta'eef sun rakkoo hin qabu eenyuun gaafachuu. Ati isa si gaafate? Eeyyee. Hayyee itti fufii heerumtee wajjin teessee achii booda gara Dubaayitti imala kee taasiftee hayyee sagalee ol fuudhii dubbadhu. Innaa karaa Dubaayittiin nan dhufee akkuma nama tokkotti waan guutamuu fi danda'u tokko nan guutee fi hojjedhuun jedheen hojiilee biyyatti jechuudha. Hojiilee nan banee fi maaliif jireenyadha waan ta'eef jennaan jireenya qoosaa miti beektaa namni tokko hin jiraanne hoo jedhe hin jiraata jireenyi qoosaa miti. Amma barbaaddee nuti amma haana lagaati malee dhiiratu qe'ee warraa dhaala malee shamarri qe'ee warraa dhaaltu. Ulaagaalee hedduu nan guutee fi hojjedhus nan jedheeni baajaajii nan bitee hojjedhuun jedheeni. Maallaqa ergiteef ulaagaan ati guutte kun maallaqa ergiteef jechuudha biyya keessatti eega Dubaayitti deebite. Aywa. Waan akkamii fa'aa gooteef maallaqa ergite. Jalqaba irratti dhugaadhaa waanuma ittiin tanqasaaqasee ittiin warraaqee gadi ba'ee ol deebi'u hin qabu. Kana biyyatu na beeka. Kana arraba osoo hin taane namatu na beeka jechuudha. Maaliif kana keessatti dubbii sobaatti makanii dubbachuun hin barbaachistu laa haasa'an dhugaarra dhaabbatanii haasa'u barbaachisaadha malee. Sigalee nan dhufee ji'a jaan hojjedde. Ji'a jaa hojjeddee okkubee 10,000 diraama 10,000 fudhadheen ergee fi 10,000 suni nanicha iyyuu ergite.
2,257,500 risiititu jira. Sa'aatii sanitti jechuudha. Hin bitatee manja fi kaadillee hin baratee hin baafatee. Biyaas yoo baay'ate ji'a 3 hojjete. Ji'a 3 hojjetee kulaalitiin na dhukkuba, dandeen hojjedhu, dugdan na dhukkuba, maaloon ta'a, achan ta'a, asan ta'a jedha. Maal bitate konkolaataadha moo baajaaja bitatee hojii eegale kana siin jedhe? Baajaajii. Hayyeetu. Hin danda'u na dhukkuba jechuu eegale. Maaliif namni tokko lafa qoforeetuun bula barqassaa Baajaajii kana immoo birrii situ bitee baajaajii kana situ bitee fi jijjiirame jettee bittee fi abbaa warraa keeti waan ta'eef sichi tokko waan jedhamuu fi adeemsuma sirriidha deemsi keeyyuu baajaaja kana situ biteef. Aywa. Hayyee deeme. Azaan ishiin jedhee ji'a 3 bakka boo baay'ate ji'a 3. Jiini 3 iyyuu boo baay'eedha akka hin beeku tokkotti. Ishii jedhee hin hojjedhu jedhee maalodhaa islaam. Kiraamu maali jedhamu ganama kennanii galgala birrii namarraa fudhachuu tokko waanuma akkasiiti garuu hin beeku. Birrii amma lamisaaleedhaaf yoo 200 hojjetan 100 isaati 100 nama saniiti. In kireesse jechuudha yaani baajaajitti kireesse. Ayiwaa waanuma akkasiiti yaani qixxee jedhama. Naa gala namatti kenne naa gala deema. Yoo 200 hojjetan 100 isaati 100 abbaa saniiti. Innoo mana dhakaa mana puulii oola jechuudha. Puulii beekte miti isa taphataa oolan. Nan beeka iyyee. Ayiwaa mana puulii oola guyyaa guyyaa jechuudha. Nan nagaa garuu ani afaan baafadhee caqacaqamuu waan akkasii waan hin qabne siman jedha dhuman beeku dhuman naga'u siman jedha yaani. Maaliif jireenya tokko keessa gaafa ciqiciqiin dhufe adda fagaachuu dhufa. Maaliif mungkin mudaan kun ani waan an harkaan qabnee fi akkas naan jetti ani waan ani rakkataa ta'eef akkas naan jetti jedhee yaada kana naa kaasaa kan jedhu tokko famasiisee dhuman dhiisan. Gaafa sirraa yaa sirraa jedhee. Eegalee. Azaan achumaan uumaa faayidaa tokko dhugaa anatu mana kiraallee kaffalaa fi kan jiru manni baadiyyaadhaan isaayi anatu mana kiraa kaffalaa uffata natu bitaa qallaba natu godha ambaa jaadii san hojjetu inni lakkaa dhakaa sanitti anammaan jira mana jaraa jira jedha. Ani dhuguman si'a maaliif hiriyaan qabu hiriyaa kootiin gargar na baaseera obbolaan qabu obbolaa kootiin gargar ba'eera. Maatitti dubbachuuf haadha koo qofaadha. Kanan garaa fayyummaa taasisuu jechuudha. Ishiin jedhee ishee erga akkas hin taane waggaa baranaati jechuudha. Waggaa darbeera erga Dubaayin dhufee bakka erga siif hin taane kottutii kara Dubaayin waggaa 2 hojjennee gallaan jedheen. Kan gaafan akkas jedhuuni kara Dubaayin kana paaspoortii baafatee bakka ulaagaalee hedduu guutee fi hin dhufe. Baajaajii kuma dura biruma keetiin gara Dubaay fidaa ta'a jechuudha amma baajaajiin sunis ta'uu didee amma biruma keetiin gara Dubaayitti waamuu eegalte. Ayiwa birriin baajaajii san hin bitee lafa ol seentee waaqa ol seentee ani hin beeku bakka inni ittiin naqe. Bilbila amma bilbila dhiisachiisa si jeeqan dhiisee asuma irratti xiyyeeffannoo kee godhe bilbila sana biraa dhiisee xiyyeeffannoo kee asuma godhe. Birrii isaanii baajaajiin sun inni 200 fi wayii dura ergee achi deebisee ammas nan ergee 100 fi wayii jechuudha nan ergee intin hin jenne jechuudha inni. Baajaajii san obboleessa kan kennee dhufe naan jedha naan garuu immoo gurgureeti kan inni dhufe. Sii galee ani garuu birrii kiyya kiisii keessaa baasee Rama 10,000 kiisii kiyya keessaa ammas baasee akkana fide gara Dubaayittiin jechuudha. Ishee jedhee ammas dirama 10,000 isa turaa sana malee isa baajaajii bitte malee kan biraa baaftee ammas gara Dubaayitti fuutee jechuudha. Birriin waggaa 2 duruma isaa badee jechuudha yaani birriin waggaa 2 dura badeerani. Azaa nama kara Dubaayitti kottu jedheeni dhufee gaafa dhufu kaampaaniidhaan dhufee kaampaanii gaafa hojjetu rabbi guyyaa takka bichaa hojjete guyyaa takkitti saniinu du'ee dhuman argama bakka hin hojjedhu jedhe maali ani aayidii dhuunfaa kiyyaan hojjedhu yookaan bineensi alatti naa nyaatu jedhe. Anatu fidee namni kun anatti qaba malee isatti miti kan qabu. Ishiin jedhee tokko jedheen ijoollee roota kiyyarraa birrii walitti fuudhee diraamaa 8,000 wayi ijoollee irraa fuudheen hin jira abbaan aayidii irraa hojjisiise illee mucaan nan beekaa isatti irraa hojjisiise illee itti kennee hin hojjetate aayidii san aayidii dhuunfaa ofii hin baafate mana jaasa ammasitti karaa ji'a 4 ji'a 5 kana mana jaasa taala hojii akkanatti qubaan hin tokko. Amma gaatas keessatti
as keessatti jalqaba diraama 10,000 ergitee booda 10,000 Dubaayitti fuutee amma 8,000 baaftee taa diraama 28 ta'eera jechuudha. Aywa. Amma kazaan. Ishi. Mana jaataa ciisa. Mana jaataa. Dhatu kaffala dhugaa dubbachuu keessaa hudee kaffalalee silaa wajjin hojjetu. Amma aadii sanis fudhatee hojii hin galee ji'a tokko hin hojjetaa hin ba'a. Ji'a tokko hin hojjetaa hin ba'a. Ji'a tokko hin hojjetaa hin ba'a. Ji'a tokko hojjeta laa amma maaliif aayidii dhuunfaa ofii qabu waan ta'e jennaan. Hojjedhu hojii gadi jedhiiti hojjedhu birrii namaa ni jira birrii namaa kaffallaa ijoolleen na jeeqaa jiranii jedheen. Gaafan akkas jedhuuni intini hin jenneen ittiin dhagaamne isatti. Wanta itti dhagaame tokkos hin qabu yaani inni kan yaadu waa biraati malee jireenyaa miti kan yaadaa jiru. Ishiin jedheenan dhiisee gaafa ijoolleen na cinquutti gattee jechuun mana hin qaban immoo calqabasaa galata waaqayyoo nan hojjetadheen jira calqabasaa mana hin qaba. Mana hin qaba. Dura isaati lafa abbaa kootti ittiin ijaarradhe. Abbaa kootutu maal jedhaa duriyyeen kan daarkaa nyaata jedhee gixxin godhee gurguree obboleessi kiyya birrii abbaan koottiin gurgure san birrii sirraa fuudhee kara biraati nama biraati irraa naa bite mana laa. Duriyyeetti irraa nyaata jedhee abbaan kun daddafee mana kiyya san gurgure maaliif ittiin jedha waan ta'e jennaan. Ishi kazaan achumaan kana jedheen mannan dhiisee mana kiyya san silaa kan kooti waan ta'e jennaan gurgurtu malee obboleecha koo silliskeetu man qabe as taa'ee Itoophiyaatti. Gurgurtu malee sababni mana san gurguruuf maalire? Birrii ijoollee sunarra jiraan cinqiin barbaadu waan ta'e jennaan nan kaffalaa gurgurtu malee. Michaya maal taateen hojjetaa jirta bakka hin barbaadu naa gurguru. Qabeenyuma biyya keessa torachuun hin barbaadu jedheen obboleessa kiyyaan jechuudha gafa kootii naaf haa jiraatu. Naa gurgure gaafa gurguru waddanyaa kiyya bukkee hoo jirti. Diraama 8,000 irraa fudhadhe. Mana miliyoona tokkoon deebisee 600,000 gurgure. Nan fudhee hiriyaa koorraa nan fudhee birrii ijoollee sanaan kaffalee kennee fitanan mana san ishii dhaqee yaaree kenneef jechuudha. Ishiin illee galtee mana san. Gatii kaffaluu fi gatii liqqeeffatte san. Aywa. Nan dhiise kaa. Ishiin illee galtee faramattee mana san illee faramattee obboleessa kiyyaa walii galtee jedhu maqaa obboleessa kiyyaatii waan jira waan ta'e jennaan obboleessi kiyya faramee waraqata ishii san kenneef yaani. Si galee. Nagaa mara miti. Nuti hubate hedduun hedduun an sin dhagaanii turkiina qabu barbaade malee hedduun itti hubatan mana dhagaa. Ookee akkasis ta'eetiit immoo ammas immoo lafa wayitiitu jira. Lafa sanii lafti sun immoo miliyoona 2 oli malee miliyoona 2 gadi miti. Inni illee kanuma kan koodha. Nagaa artamti tokkoma. Yaa dudubbadhati nan dhagaa yaa si dhaggeeffachuu jira dudubbadhati. Dhugaadha kasaan irratti mari'adhe. Maaliif obboleessa tokko qaba isa biratti ijaaranu bakka silaa hojjetaa jiraan jedheen jedhe maallaqa galche sira lafa keeti amma kaa intin innis dhufeera jijjiiramni dhufeera amma biyya Dubaay gahamee jira waan ta'e jennaan karatti argatamu qabu waan ta'e jennaan sii galee. Jijjiiramni dhufee nan galchu waa'ee lafa keetii nan galchu jedhee maal akkamittiin silaa nuti tokko waa'ee lafa keetii nan galchittaa garaagarummaa qabna moo nutiin jedheen. Nan galchu abbu'ana eessatti si beekayyuu jedhe malee dhugaa rabbi siin jira bara. Waan nama diraamaa wayyaa haasaa jiru fakkaata miti. Qabatamaan haasaa jiraan maaliif ani nama tokkotti gaafa itti haasa'u ragaadha nan haasaala. Haadha kootu gaafa haasa'u sagalee waraaba. Jedhu nuti ragaa qabna. Azaan siin jedheen nan dhiise naa deebisuu didee guyyaaf muluun gaafadhee azaan. Nan dhiise bakka nan calliseetuma nan dhiise dhuma. Asisirumaa maalumaaf na caqacaqtaa jedhe kun cikkichikii siin jedhamu haasaa malee maaliif na caqacaqtaa midhaamini. Lakkeen si caqacaqaa jiru si gaafatan jira malee hin jedheen. Ayi indoomsirumaayyuu jedhe indoomsirumaayyuu atis jireenya kee jiraadhu anis jireenya koon jiraadha jireenya koo keessaa bahee jireenya kee keessa hin ba'a jedhe akkam bakka akkanumatti jiraachuun barbaada. Maal si fadhu waan hangoon ishii maal sitti balleessu waan ati hin balleessine deemee yeroo jireenya kee jiraadhu ani immoo uffataa qeerroo ta'een jiraadha jedhe. Si galee. Ishii akkam akkanuma bakka yoo barbaadde bilookii si godhaa yoo barbaadde bilookii na godhan jira akkasii akka ishiin jedhee mannan callisee. Emo, WhatsApp, Telegram, Facebook, maadrishu magaalaa bilookii ala gadi nagee jebbo dijitaan. Ishiin jedhee nanuman dhiise dhugaa dubbachuu fi maaliif hiriyoota tokko hiriyaa isaatii tokko immoo akkuma obboleessa isaatii ilmeessuma isaatii nan gaafachiise asirraa gadi na bu'i jedhee mucaadha singalchu waa'ee kiyya singalchu mataa kootirraa gadi bu'i jedhee mucaa sanillee dhiyeessuu nan danda'a.
mataa kootirraa gadi naquu waa'ee kiyya siin galchuu natti siin dubbatini wanta ati natti dubbattuuf tokko hin qabdu odoo hunduu eeyyuu situ jalatti gadi naqabaa jedhee ishee erga akkas ta'e maaliif amma kana oofus si deemsise maaliif karaa kana hunda deemuu si barbaachise erga jireenya hin jiraanne erga mootii boruuf hin jiraanne maaliif karaa kana hunda deemtee jedheen obboleetticha jechuudha akkuma obboleessatti yaamaaniini eegalee hinuma dadhabame dhugaa rabbi maaliif inni lakkaa biyyattis dubartii biraa wajjin jiraata lakkaan hin beeku waan akkanaa eegalee ishee Saawudii deemte lakkaa yoo naga'u Saawudii jirti kazaan nan argadhe tiktookii isaa walii barreessan argadheen fooloon gaafadhe intalattee fooloo naa deebistee akkam akka wanti kun hin jedheen indee ati jaalallee isaati miti jaalallee tooti naan jedhe minaamin itti waan akkas akkasii na taasisu intalattii gabaabsee haasaa maaliif dheeressee waa haasawaa nan hin barbaannefi kazaan ishee jedheen man ittaan haasee intalattiitti inni jaalallee kooti naan hin jenne barii haadha manaati naan hin jenne jaalallee naan jedhe akkasiin jedhe akkas naan jedhe ani waan qabatamaa tokko ittaan haasee intalattiitti gaafan itti haasa'uu inka kattee ani lammatatti naasa'uu waan akkas akkasii jettee ishee rakkoon qabu jedheen naman dhiiseen maaliif ani immoo bu'aa namatti ta'uu hin barbaadani jireenya koo keessatti bu'aa namatti ta'uu hin barbaadu dhugaa rabbi maaliif namni fayyaa qabu tokko bu'aa namatti ta'uu ni ulfaata ishee jedheen manan ittaasee akkuma sagalee isiniif banuu nan danda'a saatuma ammaa kana kakatte amma kakattee dhattee achi deebitee isaanii itti kakadhee tamasiiseen dhufee yoo nanan sitti haasa'e oo sitti haasa'e galaanan dhaqee ishiitti galaanan immoo obboleessa isaati dhaqee ishiitti haasaa waan ta'e jennaan zimminni haasofnaa naafsi zimminni haasofnaa jettiin. Ishii jedhamee hin dhiifamee akkasuma ta'eetuma hin gorsanii gorsa isaanii hin fudhatu. Ani silaa biloogii ala hin jira ittaan hima ijoollee kanatti hin gorsanii sunis itti haasaa kunis itti haasaa namoonni gurguddaallee warri as keessa jiru gurguddaa warri naannawa keenya itti haasaan nan tuffadha bar jedhe isaan bee nan tuffadha sababan isaan tuffadhuuf ammalsii kennuu fi didaa bar jedhe har'a kaa ofirra taa'uu dhufe waan ta'e jennaan. Si galee oduma akkas jedhanuu har'a ji'a meeqaa ji'a 8 oo baay'ate ji'a 8 yoo xinnaate ji'a 8dha malee si galee tokkummaa. Kazaan ishee jedhameet manni hin dhiifamee. Naagalu jira suuraa isaa eenyu fiduuf hin deemaa jira isa hidhaatti jiru. Itti bubate. Ishee jedhamee hin dhiifamee hin dadhabanii ijoolleen kun irreen akka carraa ta'ee hojii biraa hin qayyaratanii amma biloogii alaana baasu dhufee waan jechoota garaagaraa jechuu dhufee namiidhu dhufee bakka isa duraanii ani dhugaa dubbachuu fi ijoollee kanarratti dugda godhadhee ijoollee kanaan dhaabbadhe yoo hin jedhe wanti dubbatti na deemsullee hin jiru dhugaadha. Baay'eetti jechuudha baay'eetti na deeggaranii baay'eetti na gargaaranii. Baay'eetti akkana haamileen kontuu qabnillee haamilee dhugaa viidiyoo adda addaatti illee baasanii natti ergaa turan isii galee viidiyoo adda addaa baasanii natti erganii kanarraa baradhu sanarraa baradhu bakka sammuun kiyyaa kan jeeqamneesi anaan na sosobaa turan isii galee na sosobanii immoo daandii kanarraa isaanii kan nagahee dhugaa isaanitti ergadhee haa gahee jechuudha haa galatoomanii nan galateeffadha afirrallee barullee nan galateeffadha nama galataati isaan anaaf jechuudha ishii jedhamee gaaf kaanitti itti bilookii alaana baasee mukkutuu dhufee ani jaalladhee ani fuudhee naa fuudhi kaan maaliin godhare fuudhoo fuute maarree amman torbii tokkoon booda fuudhaa sargii koo siyyaa maatirii shuuyii ati neerumtuu maaliif teessaa maalodhaa bakka jechoota addaa yaani jechoota fokkata baay'eetu jira maaliif ani intala dubartii harkatti guddatte osoo hin taane haa ta'u haati koo dubartii yoo haa taatu malee dhugaa nama hirree jabduu harkatti hin guddadde dhugaa waaqa haadha baatee shima laalloftuu harkatti hin guddadde naafaa jiraattu haati koo har'allee dhugaa waaqa nama obboleessi dugdatti baatee maaliif sodaadhuma nama tokkooyyuu hin qabu maaliif yoo taasiftu tokko of taatee haasoftu malee namni akka saasee siin jetteeti maaliif namni yoo si gorsee yoo akkan haasee siin jette isa namni gorse san hin irraanfatta gorsa namaati waan ta'e jennaan garuu gaafa ofumaa keetii haasoftu tokko sirriitti sitti mi'a haasawuu jechuudha. Ookee nan dhiise ka jechootuma isaa sammuu nan dhiise gadduma akkamisa galgala mootii torbiidhaan duratti jechuudha. Nan dawwaleef amma ji'a 8 kana kaa walumaan haasofnu simbiloon amma guuta malee garaa waliin beeknudha. Achumaan kamisa madeen gaddaa galgala kanaa ka'eetumaan bakka yaani addaa naa dhufeetumaan ka'ee nan dawwaleef immoo tokko natti hin kaasu immoo tokko qayyaradhee dawwaleef azaan dawwaleef anoo si yaadii akkam jedhee bakka fakkeesseetumaan itti taase bakka maaliif nama jaalladha. Isumatti bilbiltee gaa. Isa keessa waan hunda san keessa baraarameera kaan amma of fayyisee of hogganee of fayyisee waan ta'e jennaan nutti immoo immoo lamaan qabaa tokkoon bilbileef akkas jedhee taasee qoosuu dhufee hin qoosee hin lolee ofirra dhaabbatee bakka jira miti haasaa bacancaraa irra dhaabbatee haasaa tokko ani immoo maaliif
karaa adeemsi koo karaa fuulduraatti waan Si ta'uu beekaa? na beeka hundi na beeksirratti malee Si ta'uu beekaa? bataami Naatii immoo kanaa itti battu. Eega si didee amma eega si dideetti yaa. gazaanaan ani iska fakkeessa Gudiin dhufe gaama. fakkeessee taasee bakka silaa gargar bahuun kan keenya noolle ilmoo dhuma tokko godhanii maaliif hoo gargar baaniin jedhee haaloo na bahuufi jedhe karaan maalan haaloo si baha wanti haaloo si bahu tokko hin jiru hin beekta amma si kabajullee naman si jaaladhullee hin beekta miti hin jedhe naan jedhe kottu kan jedhee rabbuma tarka kiyya si buusuuf si oofaa jiraan jedheen kan garaa kotte azaan ababbalee Eessatti waamte? Eddeeratti itti kottu jette eessa dhufuudha? Eessa dhufa? oyi kaattan deemaa jira Ayyee ishi deemi. Ayyee deemi. ishii jedhee aduu kamisaa galgala rabbi mee namni tokko jecha nama miidhaa kamisuma galgalaa jechuudha dhukkee akka kana gadi narraa kaasaa bulaanis ishiin jedhe nan liqimsi qaba kaayyoon qaba karaa waraan qaba waan ta'e jennaan nan liqimsi gadi nan nyaadhe Jana. jechoota isaa san hundaa Madaakee keessatti dhoffattee sanii si gane hunda dhofsitee ati nafsiyyaa kee keessatti karoorfattee jiraan tamara mucaa jaallattee jiraan jirtu ofirraa galfachuuf mitiire. abadan wanti jaalalli jedhamu hin jiru haaloo dhuma inni naan jedhe san bawachuuf malee igalee kasaan akkasuma ta'ee jimaata nan dawwalaa hin jedhe Yoomsatte ka isa duraan si dhiise inni amma isa duraan si dhiise amma akkasitti kennate. maa yaani ilmoodhuma tokko barbaade malee inni natu diqaalaa abbaa argee baatamoo ilmoodhuma godhachuu dhufa jechuudha sii galee jaalalaaf osoo hin taane ilmoodhuma godhachuu dhufa jechuudha wanti isaa wanti sii galee Isa kana gurbichi gaayis. azaan ishii jedhee numani jimaata yoo nan bilbilaaf jedhe natti naqqaa namni kun hin jedhe nan dhiise qidaamillee bilbilee fi dhugaa rabbii kazaan aduu sanbataa saa tokkotti akka biyya kanaatti saa tokkotti akka Itoophiyaatti saa jaatti jechuudha nan bilbilee fi akkamii sinii gaara mitii sida madaamin tasaafarte siin jedheeraa hin dhuftuu hin jedheen mana madaamiti raanii inni dhufaa jiru amma. Manuma madaamiti waamaa jirtaati. Aywa Ishiin foo? kazaan ishii jedhee yookaan boruuni dhufuu dandeessi yookaan immoo iftaan dhufuu dandeessi hin dhuftaa jennaan bakka nan dhufaa taaskiin barbaaddataa jira naan jedhe yaa waaqa galataan ka'e galfadhe kanan dutaale lamu nan fiigee kaa gibbii keessa ga'e. Jechuun mee asirratti waa si gaafa. Mana madaamitti akkamittiin waamta jedhee sin gaafanne mana madaamii nan sodaadha siin hin jenne. Ati immoo madaamii kana hin sodaanne ati dhugaadhuma mana madaamitti waamaa jirta moo bakka biraatti immoo waamaa jirta? Yeroo ayyaanaa amma ijoolleen yeroo ayyaanaa hin dhufanii hin taphatanii hin nyaatanii dhuganii hin galan ani halagaadhaan jedhu nama kamiyyuu amma inni anaaf abbaa manaati miti halagaadhaan jedhu eessuma kiyyaan beekti madaamiin kan koo isa sana jechuudha eessuma kootiin jedheen. Madaamiin kee gaafa si bira dhufan hin horiitu jechuudha. Laa kana namni kamiyyuu ragaa bahuu danda'a. Kazaan Itti fayyada. fuuldura mana kanaa kaameeratu jira gadi bahee raawwadee dhumanii dhufe kaan maqaa sharaa'ee saa sagalitti dhufe achirraan naannoo hiikootu jennaan achirraan Saatii meeqatti kottu saatii meeqatti kottu jettee irratti madaamiin hin jirtu jettee akkanumaan kottu rakkoon qabu jettee irra deebii bakka tana akka tuwaan isaa irra deebii. madaamiin hin jirtu hin jedheen madaamiin hin jirtu kottu hin jedheen dhugaadha madaamiin garuu bakkuma miila iyyuu baaftee bakka isheen deemte tokko hin jiru mana jirti ishiin eessadhatti mana ofii Kuma deesse qabdii garuu madaamiin waan kana. amma inni as ga'utti ani waan itti mere na sobuu danda'a waan ta'eef Madaamiin mana jirtu gaafa madaamiin mana jirtu jettu sii dhufuuf sii walii gad. waliigalee keessa jira malee amma as ga'utti muddame malee. Akkam jettee kan inni akkanatti kottu jette beera deebii akkam jettee kottu jennaan dhufu muddame qoy jechuun maal godhi jette kottu maal godhi jette. Irra deebii haa ta'uu danda'u. Noo rakkoon qabu. Lakki. Rakkoon qabu itti fuudhe. Inni dhufee kaakalaas inni waan dhufeef si abbaa beeka. Inni dhufee saa sagalitti dhufee saa sagalitti gaduman bahee dhugaa waaqaa gaduman bahee makiinaa keessaa bu'ee makiinaan hin deeme. Bakka aannan ababbalee ol galiin jedheeni hin galee gaafa galu. Naafaa jiraattu madaamiin koo dhugaa waaqa. Inni dhufte kaa madaamiin koo inni dhufte inni dhaabbatte kaa balbalaan indee madaamiin hin jirtu hin jennee jedhe yeroo kuma dhuguun didduun hin argine akkamitti dhufte hin jedhe kaanis fakkeesse. Agarta tokkummaa neetworkii si qabeera mukaan kooti neetworkii. Gara kallattii isa sanaatiin hin dhagaa'e. Nagama tokkummaa neetworkii si dhaabeera. Amma sirraa hin jiraa? Sirraa hin jira amma gallakkiseera mitiire gallakkiseera. Aywa. Al tokko bishaan fudda. Allahumma salli ala itti fuf
Itti fufi. Naabin. Wannati jette keessattan tokko si yaadachiisa ilmoodhuma tokko kottu narraa argadhu. Wal'iisuun keenya kanaan gaarii miti ilmoo tokkoon sirraa fedha akkas jettee ofitti waamte waan sana kaasi namni illee dhagahu rakkoo hin qabu. Ilmoo tokkoon fedha akkasiin addan baanu waan jedhamu sana. Dhugaadha. Dhugaa waaqa akkasuman jedheeni ani maaliif sagalee illee ni jira. Nan jedheeni maaliif ilmoo mitiiti namni kun caafuma isaa ga'u nu baay'ee si dabbara beekta. Namni akkamitti gochoota fi jechoota addaa asirratti mudate akkam akka sammuun isaa yaadee ani hin beeku. Dhugaa waaqaa dubbachuufi. Si galee? Eeshi. Inni dhufe qaama isaa sagal guute silaati. Si ulfeessuu dhufa qaama utuu dubbannu dhiifama naa godhu si ulfeessuu dhufe malee wanta akkasi ka walii galtee jechuun ulfaa hidhumaa dhufe kaa sorry jechuun ifuman godhe dhiifama naa godhi bakka suuraan mul'atu kanaan fooloo godhaa namni sun akkaawuntii sanaan viidiyoo ba'uuf deema waan ta'eef akkaawunticha yeroodhaaf kennee kan isaatiin ba'uu waan sodaateef bakka suuraan jiru sana fooloo godhaa gaayis. Okay bana dutti fufi jechuun walii galteedha waan ta'eef lapheen sodaatiin abshir. Inkolfite qabee sorry. Okay, itti fufi eenyu godhi? Video bana namni mana follow godhe mana follow godha. Inda gatina mana follow gochuu. Ayya itti fufi bana dhuti. Azali nufe kasaa sagalitti as ga'e abbaan alangaa. Sagal sa'aatii kamitti? Sagal jechuun akka jechuun sagal isa kam? Sa'aatii amma itti deemaa jiru kana jechuudha. Ishi. Azali nufe taas karraa hin bu'ee taas kiniin buusee mana ol seenee hin taa'ee madaamiin koo hin dhuftee. Ulee qabattee dhuftee. Koi gaafa taaskii buusu eessa naqasiin hin jenne gaafa taaskii keessaa buu taaskii sana Bangaalii Oromootu fide waan sitti dubbate hin qabu maal jette. Maallatti dubbataree silaa walii galtee dhuma wanta dubbatee hin qabu. Eeshi. Azaan isaa dhufee akkana taa'u madaamii xiyya ulee gindii tokko baattee dhufte dhugaa rabbii dhageessitti argisiisuun hin danda'amu kasana. Maaliif maaliif ulee fudhattee dhuftire eessatti mool galchite manuma arabaa keessa moo kifilii biraa wayiiti moo. Kichinii bakka sallaaja wanta adda addaa istoorii wayiitu jira. Okay. Azaan hin dhuftee lola kaasta kan beekti itti meera isaa dhufee taaskirraa bu'e akkas yaamee jira. Jedheen itti mee eessa naan jette kaalamu dhugaa rabbii eessa naan jette kunoo as jira dhaqeen ol galchaa si medate amma naan isin yaamutti hin dubbatin hin jedheen ishii jettee hin dhufte kaalamu dhugaa rabbii isaa ol galuu dhufte lamuu qiyaamaa gadi buuste lolte maal jedhaa arti naan jedhe maa gaafa dhugaa waan hin jedhaa arti waan ishii lola artaan hin beeku hin jedhe. Si galee? Hin lolteeni lafa rukuttee achittee as jettee kan jettee san jette gaafa qaalamu. Jedhe kazaan bakka sa'aatiin ajjaa deemu jennee numa teenye nan deema jedhe viidiyoo sasii erguu nan daddaa rabbi. Amma rakkoo jechuun akkasitti ilaal amma akkasitti qophoofte bareeraa yeroo madaamiin loltu kana nan deema siin jechuun kaafnee waan kaafnee maal jetteen amma fakkeenyaaf hin deemtu sittaniyya waan jedhu fa'aa jette kaaftee turte nan deema naaf eenyurraa buutuudha. Nan deema minaamin deemaa jechuun jedhee viidiyoo sasiifan ergaa yoo waadaa galte ofumaa keetii ilaalta akkattan balbala irra taa'ee eegaa jiru. Oke, zamannya teh mana ya? Saat ini deme. Angdi saat gaafa deemu jaasi madaami kan kooti. Akka ni gadi baale balbala tee seeggate. Dhuga. Ilaa yoo akkatti quba koo hin tutte hin jedhee yoo akkatti quba keetiin na tutte ashaaraa keetti asirratti mul'ata waan ta'e jennaa siisisuu nan danda'a quba keetiin nan tuttu achuma teessan jedhe. Isa akka leecha waan barii wayii viidiyoo diimaa wayii viidiyoo walaaleessin arginu. Waraabdina argite namni Itoophiyaadha jennaan anis Facebook irra waan gallakkite namni komii hedduun irratti kaa'amnaan viidiyoo waraabennaan deemtee viidiyoo waraabde maaliif afata lafaa sanatti afata Itoophiyaa fakkaatee nama burjaajessee ture sana mirkaneeffachuuf immoo viidiyoo waraabee erginsiin jedhee ati waraabdee ergite ammallee yoo danda'ame bakkicha nu agarsiiftaatti fufi. Kazaan yoo na tutte jedhee yoo akkatti quba keetiin na tutte ashaaratu sirratti mul'ata siisisuu nan danda'a nas hin tuqini anaasaa uumaaf as yaame malee waa biraatiif miti inaa softaa yoo dhugaa qabaatte dhugaa keessumatti baaftee galtaa yoo dhugaa hin qabaanne immoo galmaan hin jiruun jedheen dhugaa waaqa maaliif shamarran tokko hin jirtan kosii dhugaa waaqayyo maaliif haasa'uun isin ulfaata. Booddee isin itti himaa tokkoon keessan gadan sin fuudhaan. Itti fufi. Balbala teessee eeggate egaa natu hin jette. Dhugaa maaliif natu beeka. Bakka ka'ee bakka kana ka'ee natu beeka. Kanaaf ijoollee naannaa kootitu beeka yaani. Eegalee. Kazaan akkasuma jedhamee sa'aatiin gaafa deemu hin hidhame irra deebiillee haasa'uun hin barbaachisu hin nan hidhee madaamiin hin dhaabbatti. Akkamitti dhuu dandeesse? Mee waa si gaafa hidha kana irratti sillolu akkamitti dhuu dandeesse? Fakkeenyaaf odeeffannoo akka hin qabutti barbareedhaan salaamata jettee jedhan. Wanti sun akkamii barbaree kana yoon qopheessitti ashaboo naamni barbareen salaamataa jettee ashaboodhaan dhungattee jedhanii odeeffannoo akka dhageettan sitti hima. Maali wanti kun akkamitti ta'uu danda'e yeroo kan qopheessite? Barbareedhaanis salaamata hin jennee jalqaba isaatiitti wanta barbareedhaanis salaamata jedheen hin qabu.
barbareen bakkuma salaamata ta'een itti qaba. Kaza hiniin ilamu annaan idee madaamin xiyya hinas faraarraateen sodaachiste. Jechuun tarkaanfuma jalqabaanii tanii isuma normaalii jiru. Laa isuma normaalii yeroo miti erga dubbiin baxabbaxamee ani olaasee gadaasee jedha malee isuma normaalii yeroo miti. Jechuun barbaree midhaan hin jiru gaama wal loltanii itti deebisan. Nani dee madaamin xiyya hidhaadhumaan bulchan jedhee. Hidhichisi namaaf agalu hidhichisi isa kana miti hidhaacha akkas miti kunoo hidhichisa kana miti. Hidhichisuma kana laala. Nani hidhaadhuma sa'aatiin deebitama sa'a tokko wayi ta'eera halkan keessa sa'a tokko wayi ta'eera. Kazaan hidhaadhumaan bulcha malee. Wala keessa halkanii darbe. Nani dhaan jedhee hin hidhamee mucaan jaartii. Gaafa sittanu nani dhaan rabbashine isin rabbashine jechuun humnaan. Yaa wanta humnaanis nu rabbashe tokko jiru sababni isaa akka keenya keessa jira taa wanta baay'eetu fuuldura isaa jira wanti itti as faraarraamuusi waa baay'eetu jira bakkatti akkana jedhu hin qabu harka keenya jira waan ta'e jenna. Fuuldura isaa guraadee bilaabni fuuldura isaa guraadee bilaabni jira rasagalee beekaaleen. Ayiwa. Naajjeesi jedhe dhugaa waaqa naajjeesi jennaan abadan hin jedheen maala mana namaa keessatti si jeesu hin jedheen wanta ani si ajjeesus hin qabu jedhee hin hidhamee nan hidhee maali har'a yoo lalaal turreen korree dubartii fakkaachuu dandeechi laa abadan harka dubartii fakkaachuu dandeessi. Garuu akkasii miti. Kazaan hin hidhamee silkiin irraa fuudhamee silkii kunan fudhee baatarnii nan bansiisee baatarnii irraa nan dallachiisee. Weewaati gaafataa deemaa. Paatarnii rukuttee bansiifte moo biruma dhaabattee hiitee qofa ban jettee. Hidheerumaan silkii kiisii keessaa fuudhee baatarnii natti hin jedheeni hin himee gaafa himu nan banee irraa hin dallate irraa dallateen silkii kiyya fudhadhee lafumaan godhadhe silkii kuu lafa nan godhadhe kiyyaaleen akkasumaadha. Lamuu barbareetu qophaa'ee jira barbaree fashafoo bishaan ho'atu jira. Haabo. Maali kaa'innu kana caala na gubee salleeni ijattiin ishii cangalaase qaaqabe. Barbaree fashafoo moo? Barbaree fashafoo bishaan ho'aa daffisee jechuudha ho'aadha bishichi labbii jechuudha akka sirriitti itti yaa'anii itti dhaga'amu. Taa dhaga'amu sirriitti gubaan namaa. Odeeffannoo kana qoy mee asirratti waan si gaafa barbaree fi ashaboon akka humna dhabsiisu akka jechuun odeeffannoo kana dura qabda moo akkamitti wanti kun dhiibbaa geessisuu danda'a nama kana adochuu danda'a itteetti yaadde waan kana. Jechuun ani ofumaa kiyyaaf yaade waan hundaa gaafan godhu namaan mari'adhee yookaan namaan haasa'e osoo hin taane ofumaa kiyyaaf mari'adhe waan godhu tokko keessatti nama mari'adha maaliif jireenyaan kalee jiraadhes ofumaa kiyyaaf mari'adhee tanani malee namaan mari'adheeti miti kan kaleessas jiraadhe sii galee. Eeshi. Kazaan ittiin naqee. Ijoo amma ijoo matti deebitee barbaree fashaboo baxabbaxee ijoo matti deebifte. Maaliif silaa bariin dhufu silaa yaada kana lufamuu kiyya keessaa nan jirudha dhugaadha. Kirooksii dhugii jedhe hin beeka kaawwatti mana madaamii keessa waan adda addaa waan jiru of ajjeesi jedhe. Of ajjeesi reeffi kee fe'amee biyyaa galu haatiif abbaan keetu si awwaallachuu danda'a waan ta'e jennaan jedhee wanta adda addaa san kamisa galgala naan jedhe akkama gubaa kanaan baachuun qaba jedhe malee gubaa kana baachuun qaban jedhe dhugaa waaqayyooti. Itti naqee numa abidda nan qabsiisadhee kasii kana maqaa dhiiraa nyaattu. Ibidda barbaree fuula xixiqqoo gootee ibidda jalatti qabsiifte. Dhugaa wanti nama kolfisiisu hin jiru dhugaa waaqa kanarratti maaliif osoo nanarra du'ee osoo nanarra waa tokko ta'ee osoo nanarra miidhamee kan boo'u haadha kooti firoottan kooti obbolaa kooti. Namni kun arra boru edee guyyaa lama boodatti na irraanfatan. Haati kommoo yaa zalaalam manguddoodha manguddoo kanaan immoo mboochi woomsi arga jetti yoomi jakee arga jetti halkanii guyyaan itti bilbilaa teechi maaliif ani kanarraa iyyuu bilisa ta'ee of utubuun kiyya maaliif haaloo kan koosan baachuudhaaf siigalee haqa koollee nan gaafadhe nan dhabe mee seeruma haqa kee na gaafattuun arga jedhee yeroo baay'ee irra deddeebi'een dubbadhee furmaata nan dhabe garuu immoo karaa kamiin iyyuu ammas ta'e boruu siftaanis ta'e ani nama haqa koo dhabuu miti haqa koos hin dhabu oomiyyuu haqa koo nama dhabuu miti haqni koos nama naa deebi'a tokkoon ishii jechuudha. Siigalee maaliif inni gubaa kana caale kan na gube dhukkubii kana caala kan na dhibamsiise siigalee kanaaf itti naqee barbaree fashaboo kana bulbulee itti naqee kaalamuu arguu dhabuu dhufee nam fidadhee gadi ba'ee qixala muradhee nan dhufee qixala teemiraatitu jira nam muradhee nan dhufee nan bobeechee bilqaatii tokkotu jira barbareen ittuma naqee barbaree sana bidduma san itti naqee balbala itti cufee balbala irra taa'ee gadi ba'ee qaqqammamtee duutuu barbaadde.
kunoo ibiddicha akkas miti kana miti ibiddichi. Aywa amma bobeechee sitti argisiisuu nan danda'aniiti. Haa dubbii namaatti gaaf. Ibidda barbaree itti hidhattee ibiddatti qabsiiftee manatti cuftee gadi baate. Balbala irraan taa'e hin fagaanedha balbala marraan taa'e ani fagoos hin deemne. Biyya lafaatti zaaba seeneera kana miin gubatu ayyaa zaaba seenee amma ishee ayyeetti fuuf biyya lafaa amma zaaba biyya jechuun utuu lafti dhumni lafaa hin gahin biyya lafaa irratti zaaba seensifte haa itti fuuf. Innuu kana jaalaa zaaba na seensise miti hima. Osoo narra du'e eenyutu na beekan. Osoon akka ijoollee nama kaanii. Osoon akka ijoollee nama kaanii fooqa irraa of gaddarbuu dhufaa martii dhuguu jira uffannisuun jira maaloo ta'uutu jira owwaree eeguutu jira mataa maraachuutu jira waa meeqatu jira. Odoon akkas ta'e eenyutu na beekaa. Namni dhugaa qabu gadi ba'ee naa dubbatu jira hin beekan kaa. Wanti namni naa dubbatu hin jiru. Oona ofii kiyyaa taa'ee ofii dubbata. Ofumaa kiyyaan dubbatadha. Maaltu na ajjeesu du'aaf ajjeechuus na geesse. Maaltu owwareetu na geesse. Maaliif odoon dhugaa qabu dhugaa kiyya isa fudhadhee duutu dhufe. Wanta akkas jedhu hin jiru. Maaliif anumatu taa'ee dhugaa koo san baatata. Anumatu taa'ee dubbatata. Akkuma narra dubbatu kanatti borus gaafa biyya koo galee anumatu taa'ee dubbata. Odoo narra du'ee osoo narra lubbuun kan koo baatee odoo akkuma inni jedhee sammuu kuna dogoggorsu. Tokko soorii naa adabe. Suuraa naa adabe gaa suuraa isin agarsiisan ture tokko naa adabeera tiiktookiin achirraan naa adabee na baase itti fufi suuraa agarsiisu naa adabee argitaniitu waan ta'eef akka inni itti hidhamee jiru nama biraan hangalche booda isa ibiddaatu naa adabee ayyeetti fufi. Odoo narra lubbuu koo balleechi. Osoo narra owwareegi osoo narra akkuma inni jedhu martii san dhuge osoo akka jedhu inni akka jedhu kirooksii san dhuge osoo akkuma inni jedhu akkuma nama kaanitti sammuun koo tuqame har'a eenyutu bakka kana taa'ee naa dubbata. Namni naa dubbatu jira. Namni na taasa'u jira. Hin jiru. Haadha koo bakka kanatti waan akka ta'e du'e beekti.